Abrahaam faadhaanii gara ruuttaa qofa gortee nu araarsuu hin dandeessu lachan keenyayyuu ija tokkoon ilaaltu malee wanta akkasiin hojjetu jedhe. Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube subscribe like comment gochuudhaan siif jira naanni kaayettan barbaada qimamochi mana madaamii sinin jecha egaa ifaanii guyyaa kaleessaa akka ruuttaa bira dhaqee ruuttaaniin barbaachisu wajjin hin jiraannu jettee argitanii too jirtu jechuudha. Innis sana sababeeffachuudhaan ani Abrahaamitti hin dubbadhu waliin hoonnaa. Kunis immoo kan ta'e immoo sababa gaa'ela isaaniitiin gaa'elli isaanii akka hin diigamneedhaafidha. Isaaniif immoo hin gallee hin feenu jedhanii too jiru. Isa kanaaf ani guyyaa har'aa Abrahaamidhaan ifama gaafachuun barbaada. Abaareera waan baay'ee jedheeraanii gaashifa ifaanas ta'ee jedhe jechuudha. Sanarraadhaan kan ka'e jechuudha. Namoonni baay'een illee maaliidhaaf obboleessa kee kana walitti buutee araaramii isa kana gara isaa ta'uu qabda naan jecha kan turtan jedhe. Sana booda egaa Abrahaam hin dhufe jechuudha. Yeroo Abrahaam dhufutti ani kana dura waan baay'ee sin jedheera. Kaleessa immoo viidiyoo argiteetta ruuttaa bira deemee tureyyuu ruuttaa waan ishiin jettee argiteetu jirta jennaani. Innis immoo osumayyuu nu araarsuuyyuu barbaaddanitti ta'eera ta'ee yookiin immoo barbaaddeetta ta'eera ta'ee gara ishii gortee miti ishii deeggartee miti lachan keenyayyuu ija tokkodhaan ilaalteeti malee jedheen jechuudha. Hundumti keessaniyyuu gaasheenis haati kiyyaas busiyyeenis aatis immoo situ balleessinaan jettanii balleessaa natti murtanii ani immoo kanan immoo si jalaa cal jedhee omaayyuu si barreessuu didee si bilbiluu didees immoo balleessaa kee akka hubattuuf jedheen jechuudha. Naa efaadha. Efaan isanni deebi'ii maaliifti tacamaallaxxaa gaa'ela keetti maaliif irratti maaliif kanati waan hin taane hojjettadhee egaa viidiyoota isaatiin dubbachaa ture. Abrahaam immoo amma akka dhutti anumaa waan hin balleessin qabu kanaafiyyuu warri baballeessanii iddoo kanatti baballeessin iddoo kanatti dubbannee jedhanii abaratan jedheenan cal jedhee hordoftoota cal jedhee. Ani immoo Abrahaamitti amma ittani magaa ittani amma dandeetti kootiif hubannaa kooti jechuudha. Ruuttaanii gaafa Abrahaamidhaan gara manaattan deebi'aa jettee jechuudha. Ati mana keessaa baateettee akka qaldiitti jechuudha akka xabaatti argitanitti viidiyoon sun akkam akka namatti tolu jechuudha. Eengadda immoo maaliidhaaf isa jettee maaliif cabsita naan jettee ani immoo isa cabsuu kootiidhaaf miti erga manatti galtee edda sapiraayisii addaa garaa taatee garaa laaftii jedheen ture. Ishiin immoo yaada ishii sana hin jijjiirree. Qoy wanti kun hundumtuu ta'ee akkamittiidhaanii yeroo tokkoon simachuu dandeessi? Abrahaam of qabee taa'eera? Abrahaam seerata isaa eeggatee taa'eera? Yookiin dubartiin kun iyyuu isa qoruudhaaf kottuti shaantaa kee fudhadhuutiin irraa bahe jechuu ni dandeessi jechuudha. Inni maal godhe nama ishiin ijaan arguun barbaanne safara koo akka tigeessu yookiin immoo si arguun fedhu nama ishiin jetteen qabatee gara mana isaatii deemee jechuudha. Gaafsanayyuu jechuudha. Qophaa isaatti deemee taa'ee tasgabbaa'ee haasofsiisee haadha manaa isaa jechuudha bituu qaba ture jechuudha. Inni garuu akkas hin goone. Isinii galeera akkas waan hin gooneefi bahuu filatee jechuudha. Bahee immoo isa dhaqee bakka inni dhaqe argitaniittu lafa inni itti simatamee mana isa tokko keessaa yoo bahee isa tokko biratti immoo kabajamuun hin ta'aaf jedhamee inni itti waa meeqa ta'aa jiru jechuudha. Kanaaf namni tokko gaafa gaa'ela isaa diige of qabee taa'uu qaba jechuudha. Malee calluma jedhee asiif achi kaata osoo hin taane asiif achi deema osoo hin taane baay'ee nama dabbara dhugaa dubbachuudhaaf. Namni akka gaa'ela isaa dhabu of taasisee isa mataa isaati jechuudha. Isinii galeera. Kanaafiyyuu ani waan hin godhen qabu ishiin immoo hin fedhu jettee naan ala jiraachuu barbaaddi jedhe kaa.
ishee midhaan isinitti taasaa jira dabanna bira jira jechuudha na sagalee kaan jira na sakanadha Abrahaam dogoggora isaadha anaan immoo dheefaan dhiifama gafadhunaan jedhaneennaani ani fati yoomiyyuu walitti hin buunu ani immoo hunduma caalayyuu jedhe bagan dhala qabaadhe ennaa ishiin shaantaa ishii fudhadhuuti baay'inaan jette baay'ee na kaffa'a ture otoo dhala qabaachuu baadhee ta'e dhala qabaachuun koo na boonse dhala qabaachuun koo haala na galfachiise bakka ani amma waan hundumaa qabaa dhala qabaa haadha abbaa qabaa obboloota koo sin qaba waan hin ta'eefi sinittan obsa sinittan hara galfadhaa hermeella hara galfattamaa soobdaa qo'ani galiin jedhu suuraa irratti hin kaatani qo'ime yoo namee simme viidiyoo galakiftaniitu ani iddoo maal jedhama sharafama maal jedhama achi hin jiru ani achi hin jiru achirraa wanniidha jechuudha xigganyaan ta'e qo'ame ani galiin jedhu jechuudha jirtu lubbuudhaan jechuudha maali kanaan duma akkasanii dee induu ta'in seesini ittiin sinii boonsee waan edessinii ajjeesini nama jibbisiistu dhugaa rabbii hojii jiru jibbisiisutti jirtu sin jechuudha yaada gaarii yaada bareedaan fiddan kanum walammaassalaa wali abaaraa wal dhidhiitaa wal sukkuumaa wal qoocaa dhuftu jechuudha na himmachaachuu yamaannanyaami innaa isaan dhifamu wal gaafataniitoo jiru baga dhifamu wal gaafatan sin baga araaramtan sin jechuun jaaladhaayi fataadhuma jedha zanaadha jedha inni araaramtuu tokko sin taatu jechuudha na garuu ruutan akka isheen si qoruudhaaf akka isheen si ilaaluudhaafi kana gootin dagatiin Abrahaam jedhugaan sin jedhe irri manaa baay'ee dubartiin jetteedhaaf manaa baa tasgabbaadha manaa isaa jechuudha hin haasofsiisu kottume akkana etteenii kana isin ishiin hin jaalanne kana geessitee hangadhatte hargaaraatti fudhatte mucaa kee taphachiisaa ishiidhaan immoo ilaamee haadha manaa koo gaarii anii fi atimee kana dabarsine har'ammoo iyyuu waan gidduu keenya galee hin beeknu waliif kadhachaa yaada wal hubachaa jettee qarshii qabaatanii konkolaataa lafa mana bitanii namatti kennuun gatiin qabu jaalalli waan hundumaa caalaa jaalalli hin jiru taanaan qulqullummaan hin jiru taanaan wal kabajuun hin jiru taanaan ana akkas godheefi akkana godheefi jechuun nama faayidaan qabu ani kana caalayyuu nan argadhaa hojjedhe nan fidaa iddoon barbaade gahee iddoon barbaade ta'e waan baay'ee ol ba'uuf gadi bu'uus nan beeka jechuudha amma nama iyyoome rakkate wayiin fakkaatu ammannaa hoteelan ta'a yeroo muraasaan booddee immoo mana kireeffadhaa maalin ta'annaa jedhu jechuudha nasa kana sinin jechuun jaaladha kana olee yaasa'uuni ishee miidha waan ta'eef namni na bukkee jira sinin jedhetoo jira gaa'e sin immoo waan gootan beektu miti haadha sinitti nama gisee biraatti nitti hima nagaa ta'a